Ashamaa akkam jirtu? Yeroowwan darban kutaalee adda addaatiin waa'ee Poppilaayiv irratti barnootawwan adda addaa isinii dhiyeesseen ture. Har'a immoo rakkoo namoota baay'ee kan ta'ee fi akkaawuntiin isaanii jalaa baduudhaan hojii kana hojjechuu kan hin dandeenye. Kana dura Feesbuukii, Iimeelii akkasumas lakkoofsa bilbilaatiin badanii har'a immoo Feesbuukii sana, Iimeelii sanaa fi lakkoofsa bilbilaa sana argachuu kan hin dandeenye. Garuu hojii kana itti fufanii hojjechuu kan barbaadaniif akkaataa kamiin akkaawuntii keenya sana kan nu jalaa bade deebisnee argachuu dandeenya kan jedhuun isinitti argisiisa. Amma xumura viidiyootti na hordofaa. Akkasumas hiriyaa keessan akkaawuntiin isaa jalaa baduudhaan hojii kana hojjechuu hin dandeenye yoo beektan hiriyaa keessan sanaaf sheer gochuudhaan akka inni hojii kana itti fufee hojjetu gochuu dandeessu. jalqaba iimeelii haaraa banuudhaan pop akkaawuntii iimeelii haaraa sanaan ni banna, akkaataa sanaan ni banna. Erga isa banneen booda akkasitti piroofaayilii keenya keessa seennee AUTH kan jedhu kan ashaaraa ittiin kenninu kana ni tuqna jechuudha. Isaarra erga galleen booda Face Authentication Go kan jedhu tuqne ashaaraa keenya isa haaraa kanarratti ni kennina. Isa haaraa banne irratti. Haala kanaan suuraa keenya bakka suuraatti upload footoo bakka jedhutti suuraa keenya galchina. Sana booda Start to Certificate jennee viidiyoodhaan irratti galmoofna jechuudha. Haala kanaan viidiyoodhaan irratti galmoofna. Open your mouth. Good. Blink your eyes. Isa haaraa banne kanarratti. Sana booda maal goona screenshot goona akkasumas jedha akka nuti akkaawuntii kan dura qabnu nutti argisiisa screenshot goonaan. Amma maal goona yeroo ashaaraa kennuudhaaf jennu akkaawuntii qabda waan nun jedheef jalqaba isa screenshot erga gooneen booda maal goona riippoortii goona jechuudha. Akkaawuntii keenya akkaataa kamiin argadhan jalaa badeera jennee riippoortii goona. Isa gochuudhaaf bakka kanaan jala kanarra jechuudha mallattoo ampoolii ishii fakkaatu kana ni tuqna. Yeroo isa tuqnu haala kanaan as keessa nu fida. Isa booda maal goona help kan jedhu yeroo hundumayyuu wanta rakkan yookaan pilaatfoormicharraa wanta gaafii qabnu wanta nu sirratu barbaannu hundumaaf help kan jedhu ganarra gallee riippoortii isaanitti goona jechuudha. Isa yeroo haala kanaan tuqnu akkasitti nuuf bana. Yeroon akkasitti nuuf banu kun isuma kanarra taa'ee jala kana dhufnee message feedback kan jedhu kanaan ni tuqna jechuudha. Sana booda wantoota arfan kana nuuf fida. Isaan keessaa consult isa jedhu isa jalqabarra jiru kana isa ni filanna. Yeroo isa filattan haala kanaan oduuf asirratti wanta barbaanne kan irratti barbaaddan fakkeenyaaf biyya keessanii fi saala keessan jijjiiruu barbaaddan asirra dhuftanii tuqxu. Amma garuu wantoonni hin jiru waan ta'eef asirra dhufnee azar isa jedhu kanaan ni tuqna. Azar isa jedhu kana erga haala kanaan kalarii akkasii nu ta'een booda bakka kanatti dhufnee barreessina jechuudha. Barreeffama iskiriin irratti isinitti argisiisu kana isinis ni barreessitu. Kun barreeffama kana barreessitu iskiriin irrattis guguddisee kun isin barreesseera. Barreeffama kana barreessitu jechuudha. Ilaalchitu my account how can recovery jennee barreeffama kana ni barreessina jechuudha. Sana booda bakka suuraa kanatti immoo dhufnee isa duraan iskiriinshaat goone kana ni galchina achirratti. Kunoo iskiriinshaatii sanas galcheera akkasumas immoo barreeffama kanas barreesseera. Amma maal goona submit goona jechuudha. Submit gooneet maal akka isaan nuun jedhan ilaallaa jechuudha. Barbaadaa jira amma submit gochaa jira. Kunoo amma riippoortii goonee jirra bakka kanatti sa'aatii 24 booddee amma sa'aatii 24 keessatti siif deebi'a naan jedhaniiru. Sa'aatii 24 hin turu. Sa'aatii 24 jedha malee sa'aatii 24 hin turu. Yeroo inni daanaa deebi'an immoo maal akka isaan naaf ergan isinitti argisiisa. Sana booda immoo barreeffamni kan biraa jira jechuudha. Kan isin deebistanii barreessitanii ergitanii isas immoo waliin ilaallaa jechuudha. Yeroo isaan nuuf deebisan ammaaf ni eegna jechuudha. Yeroo nu deebi'e yoo ammas keessaa baatanii wanta biraa keessa galtan bakka kanarratti tokkotu ni ifa. Wanti gaaffiin keessan tokko yoo ta'e gaaffiin keessan yeroo isin deebi'e as help isa jedhu kanarratti wanti diimaan tokko ta'ee ni ifa jechuudha. Yeroo inni nu deebi'e immoo deebi'ee tanan isinitti argisiisa. Amma daqiiqaa keenya ni eegna yookaan sa'aatii tokko keessatti ta'uu danda'a, daqiiqaa muraasa keessattis ta'uu danda'a, sa'aatii 24 keessattis ta'uu danda'a. Yeroo isaan na deebisan immoo deebisin isinitti argisiisa jechuudha. Sa'aatii 24 jedhanii garuu daqiiqaa 15 iyyuu hin guunne kan naaf deebisanii jechuudha. Kunoo bakka kana help kan jedhurra amma tokkotu jira jechuudha. Kanaaf gaaffii kiyyaaf deebii tokko na deebisaniiru. Mee ni ilaalla maal akka isaan naaf deebisan. Isa tuqnee help tuqnee ni ilaalla. Sana booda message feedback kan jedhu kanarra kunoo tokkotu jira. Isa ni tuqna. Yeroo isa tuqnu kunoo as jalqabarra jechuudha. Waiting for your reply kan jedhu kana isa kanarrattidha kan inni dhufu. Yeroo immoo
erga nuti ergineef immoo isa kanarradha pending irrattidha yoo silvii nu ta'e immoo isa kanarratti nu dhufa jechuudha. Kanaaf amma nuti isa jalqabaa kana tuqne isa kanarra jechuudha isa tuqne ni tuqna jechuudha. Kun asirratti kan isaan naaf ergan kana tuqnee ni ilaalame. Okay, akkaataa kanaan akkanani loogiin godhee seenuudha kan isaan naaf erganii barreeffama dheeraa wayis naa erganiiru. Kanaaf maal goona amma deebisnee barreeffama kan biraa arginaaf. Akkaataa kanaan seentee argatta akkaawuntii kee seentaa maal kan jedhudha kan isaan naa erganii. Kanaaf amma akkam goona continue jenneet continue question kan jedhu kana tuqneet barreeffama kan biraa arginaaf jechuudha. Ammas barreeffama isaa iskiriin irratti isinitti mul'isa. Barreeffamicha deebistanii ergituuf jechuudha isinis. Kanaaf barreeffama kana bakka kanatti ni barreessina. ID ni barreessina jechuudha. ID nuti barreessinu garuu ID isa kanaa osoo hin taane ID yeroo nuti ashaaraa kennuudhaaf yaalu pilaatfoormii kanarratti kana qabda kan jedhee nuuf erge jiramti. Isadha kan nuti irratti galchinu jechuudha. Kanaaf ID isa kamii kun duraan yeroo ashaaraa kennuudhaaf jedhu ID kana natti argisiisee ture. Kun haala kanaan ID keessan akkaawuntii keessan hundumayyuu isinii fida. Yeroo iimeelii haaraa bantanii isarratti ashaaraa kennuudhaaf jettanii jechuudha. Kanaaf ID isa asirra jiru kana akkaawuntii isa duratti ittiin banattan kana ID isa kana barreeffama kana jala isa dhumaa irratti barreessitu jechuudha. Haala kanaan erga barreessine hunduma isaa erga barreessine barreeffamni isaa guutummaan kana barreessitu. Sana booda ID kan keessan barreessitan ID kan kiyyaan barreesse akkaawuntii sana jalaa badeen barreesse dhuma kanarratti akkuma argaa jirtanii isin immoo ID kan keessanidha. ID qofa jijjiirtu jechuudha. Barreeffamichi akkuma jirutti asirraa fudhattanii ID qofa jijjiirtanii akkuma duraanii submit jettanii ergituuf jechuudha. Kunoo ergeefin jira. Ammas immoo daqiiqaa muraasa booddee loogaawut irraa na godhu. Akkaawuntii kiyya yoo naaf deebisan isa amma jiru kana loogaawut na godhu. Deebisee yeroon iimeelicha tuqee akkaawuntii koo isaa ani barbaadu sana naaf fidu jechuudha. Kanaaf isa immoo yeroo isaan naa deebisan sanittan argisiisa. Amma yeroo ani iimeelicha deebisee tuqu iimeeliin na jalaa akkaawuntii kiyya alaa badee jedhee ittiin riippoortii godhe sana irraa loogaawut na godha. Erga ani tuqeen booda akkaawuntii kiyya sana naaf fidee jira jechuudha. Kun yoo barbaadan ID'n isaallee as jira. ID'n duraan achirratti barreessee riippoortii ittiin godhe jechuudha. Kanaaf haala kanaaf namoonni isin jalaa akkaawuntii keessan badee haala kanaan akkaawuntii keessan argachuu dandeessu jechuudha. Yeroo biraatti immoo wantoota biraatiin yookaan barumsa biraatiin walitti deebina. Amma asitti turtii gaarii namoonni immoo sabiskiraayib nan godhin jirtan amma yoonaatti sabiskiraayib na gochuudhaan faamilii keenyatti dabalama. Akkasumas immoo namoonni aanaan na qunnamuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kun asirra jira. Telegiraam, waatsaappii, imoo irratti na qunnamuu dandeessu. Akkasumas namoonni eejentii keenya jooyin gootaniin waliin hojjechuu barbaadan immoo bakka kanarra lakkoofsa ID jiru kanaan ID keenyaan jooyin gootaniin waliin hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf turtii gaarii.